akkamitti akka dabiihaa godhan yookaan foon hoolaa foon re'ee akkamitti akka godhan jalqabarraa kaasee hanga xumuratti waan si garsiisuuf jecha mana kana follow godhi mallattoo seef jettu sanillee cuqaasii akkasuma like godhi share godhi namoota baay'ee bira viidiyoon kuni akka qaqqabu taasisiin siin ja'a akka irraa barattu abdiidhaan qaba hanga xumuratti qalbiidhaan laali. Kana booda dabiihaa godhuu hin beeku foon re'ee guutuu godhuu hin beeku jettee hin dhiphattu jechuudha. Viidiyoo kana jalqabarraa hanga xumuratti ilaallan. Dabiihaan godhuuf deemu kana fakkaata. Kuni ammoo distiidhaan dabiihaa itti affeelu. Kunis ammoo iddooniin irratti dabiihaa kana affeelu jechuudha. Iddoo affeelamaati kun. Kuni ammoo shunkurtaadha. Basala yookaan shunkurtaadha jechuudha. Ganaa qoqopheeffannee kukkuna. Kuni ammoo mataadha jechuudha. Mummuramee qaqqalamee saqqalamee dhidhiqamee fatah jeetaa'u jira jechuudha. Erga waa hunda xumurree booda shunkurtaa teenyas isii muranne san itti naqannee akaawuu eegallee jirra wakuno. Akaawii eegalle haala kanaananii kunneen ammoo shahama ganaa booda keessaa hin fuudha. Shahamaan fayyadamna waan ta'eef zeetan fayyadamnu. Erga shunkurtaa teenya akaawwannee xumurree booda foon tokko tokkoon matarraa eegallee hanga marrimaanitti itti daddarbachaa jirragaa tokko tokkoon haala kanaan tartiiba goonee itti goru jira. Distiin teenyas danfitee kanatti fuafa jechaa jirti. Bishaan ammoo ganaadhaan itti dabala distii qullatti foon guuraa hin jeena amma kuntimaantiin itti naqadee filfil ruumii barbaree itti naqadee baharaata sahiha kuni baharaata daakamaa san hin fayyadamu baharaata sahiha itti gurguree xumure haala kanaanii. Kana booda ammoo bishaan hangana barbaachisu itti dabaladhee jira jechuudha. Bishaan hangana barbaachisu eegan itti dabalee booda ibidda kiyya hangana barbaachisutti jala ol qabeetiin jira jechuudha hanga danfutti hanga xumuratti nu faana tura. Erga haala kanaan danfee hoomacha wasakha tokko qabaa. Hoomacha kana irraa fuunaa jechuudha. Hoomacha kana gartanii inni kuni baay'ee tokko wasakha yoommoo kanaa wajji dalaganii ruuza keessallee akkasumatti ta'a jechuudha wasakni kuni. Kanaaf wasakha kana irraa guurraa jechuudha. Amma hoomacha haala kanaan irraa guurreetii yeroo xumurree itti cuqqaallanna. Itti cuqqaallee sa'aatii tokko hisaabnaa fi yoo ammoo re'een cimtuu taatee re'ee dullatti yoo taate sa'a tokkoo fi nusa hanga sa'a tokkoo fi 40 turtu ni jirti. Yoo ammoo re'een qacalee taate sa'a tokko yookaan daqiiqaa 50 akkasini tursiifnaa jechuudha. Amma hoomacha wasakha san irraa guuree fixeetiin jira ittiin cuqqaalaa jechuudha. Haala kanaan bilchaattee jirti amma dabiihaan teenya. Kana booda ruuzaa itti naquudha jechuudha kan hafe. Ruuzni illeen dhiqamee qulqulleeffamee bishaan xurii fakkaatu hundi jalaa bahee haala kanaan taa'u jira. Ni kabbasnaa jechuudha amma ruuza itti naqee ruuzni ammaan tananaaf danfaa jira. Amma ruuzni keenya bilchaatee jira. Fuul distiin guutamtee gaa. Maashaallah tabaarakallah. شغل ناصر ما شاء الله يا ناصر شكرا يا ناصر. Galateeffannaan akkuma isin dhagayaa jirtan kana waan biraa fakkaatti viidiyoolee akkanaa yeroo yerootti nuuf hojjedhuutii nuuf qoodii nutis irraa barannaa. Namoonni jettan yoo jiraattan koomentii jalatti yaada keessan naaf qoodaan isiniin ja'a. Akkasuma viidiyoo kanallee sheer godhaa like godhaa mallattoo seef jettu sanillee cuqaasuu hin dagatinaa isiniin ja'a.